mata duree jaallatamneerra jedhu irratti dubbadha. Sagalee keessan ol kaasaa ani jaallatameera jedha. Roomaa 5:8 afaan Oromoon isaa akkas jedha. Akkas jedha. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in argisiisa. Anaaf isiniin harkisee lafa kanatti kan nu fide jaalala Kiristoosiiti. Lafa kana kanatti teessu jaalala Kiristoos. Ija walii keessa laalaati lafa kana kan si fide jaalala Kiristoos jedhame. Jedhame itti maa. Haleluuyaa. Me jedhaa itti maa. Lafa kana kan si fide jaalala Kiristoos jedhaa. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos guddaadha. Ameen ameen. Jaalala Kiristoos tu si fide. Egaa nuyi utuma cubbamoota taanee jirru. Maal taanee utuu jirru? Cubbamoota taanee utuu jirru. Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Kiristoos Iyesuus maal godhe? Nu jaallate. Maal taanee utuu jirru? Cubbamoota. Namni cubbuu hin qabu jedhu of sossobadha sagaleen Waaqayyo. ጻድቅ ስለሆነን አይደለም ክርስቶስ የመጣ ጻድቅ እንድንሆን qajeelota akka nuyi taanuuf dhufe. Qajeela jechuun mudaa malee fuula Waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha. Qajeelina jechuun maal jechuudha? Mudaa malee fuula Waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha. Mudaa jechuun hir'uu jechuudha. Mudaa jechuun maal jechuudha? Hir'uu. Kan hin guunne guutuu kan hin taane jechuudha. Anaafati dur guutuun turre. Hir'uu turre dur. Baraka kumoofatti namni hir'uun immoo namni guutuun taane. Baraka kumoofatti namni guutuun taane fuula Waaqayyootti dhiyaachuu hin danda'u. Anaafati dur fuula Waaqayyootti dhiyaachuu hin dandeenyu. As taa'uu hin dandeenyu. Dur utuu ta'e. Kakuu lamatu jira. Kakuu moofaaf kakuu haaraatu jira. Kakuu moofaan yeroo ibsu waa'ee jaalalaa nama akka mataa kee jaallattutti jaalladhu jedha. Kakuu haaraan garuu anatu sin jaallate waan ta'eef isinis wal jaalladhaa jedha. You see? Kakuu moofaa keessatti anatu si jaallate hin jedhu. Akka mataa kee jaallattutti namas maal godhi? Jaalladhu. Kakuu haaraanoo anatu sin jaallate waan ta'eef isinis wal jaalladhaa. Dhageessanii inni suni ofii keetii goota. Namni akkasii godhu yoo barbaadde ofii keetii goota. Innammaatu kanatti gootu garuu namatu siif godheeti. Namni shii godhe kun immoo Kiristoos Yesuus jedhama. Kiristoos mata ፍቅር ስለሆነ Kiristoos yeroo dhufe jaalala waan ta'eef yawlachu jaalalli ulfina qabeessa. Harka keessan kaasaa maqaama Yesuusin ati jaallatamteettan siin jedhe. Siin galu malee ati jaallatamteetta. Me ani jaallatameera jedhame. Me ani jaallatameera jedha. Baay'isuu jaallatamuun jedhu kun qallaan ነገር አይደለም እኮ qallaan ነገር አይደለም. Jaallatamteettaati. Jaalalli Kiristoos boolla keessaa nu kaase. Jaalalli Kiristoos boolla keessaa nu kaasuu min Kiristoosii wajjin nu kaase. Jaalalli Kiristoos nu kaasuu duwwaa miti Kiristoosii wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kenne. Jaalalli Kiristoos eenyu wajjin du'aa si kaase? Boolla keessa Kiristoosii wajjin warra du'an keessa anaafati du'oo ture. Fakkeenya tokkoon dubbachaa ture. Maalan jedhee iddoo awwaalaa iddoo hawwiltiin itti ijaaramee jiru yoo dhattanii lafa sana kan jiran hundinoo soqossuu hin danda'an. Maal waan ta'aniif? Du'oo waan ta'aniif, reeffa waan ta'aniif. Ammam dhattanii achirra dhaabattanii maqaa isaanii yoo amtan isin jalaan dhaga'anii hin awwaatan. Maal waan ta'aniif? Du'oo waan ta'aniif. Anaafati Kiristoos utuu hin dhufin awwaalli keenya cufamaa ture. Kiristoos hin dhufe iddoo awwaalaa sana dhufee hin lixe.
Awwaala sana keessaa maal godhe nuun? Hunduma keenya yaase achi keessaa. Nuunarraa awwaala keessan jirru jireenyatti jirra. Har'a awwaalamteen jirtu ati jireenyatti jirta. Sababni isaa jaalalatu kana godhe. Fikir ነው ይሄን ያደረገ ይሄን የሰራ ፍቅር ነው ከነ ከኖጀት ይጃላል ሜ ከነ ከኖጀት ይጃላል ጀዳ ሚያን ጃለተሜረ ጀዳ አርከ ከሰኖ ልቀባ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምን ጃለተሜ ተኮ ይጅራት ገነመ ከነ ጉልፍና ሃራት በይባ አሜን 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 ለጀዳ ማን ጉልፍና ሃራትም በይባ ጀዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከነስ ከነ ንጎድ ዋቀዮ ጃለለ ኑፍ ቀቡ ሙልሱዳፍ ኢልመሳ ክርስቶስ ኢየሱስን ገረብየ ለፋቲ ኤርክ ማልጎቹዳፍ ከነ ሙልሱዳፍ ማል ሙልሱዳፍ ጃለለ ሙልሱዳፍ ኢልመሳ ቶኪቸ ቀቡ ክርስቶስ ኢየሱስኒ ኤሰተርጌ ገረብየ ለፋቲ ኤርክ ክርስቶስን ገረብየ ለፋቲ ኤርክ ክርስቶስ ገረብየ ለፋ ዱፌ ክርስቶስ ብየ ለፋ ዱፌ ጀቹን ኢብና አናፈት ይባኑ ገደዶኑ ይባኑ والأنسونو يبان جبنو يبان بيلنو يبان أكبنو يبان هندما في أفريقيا فنوتي أولبي جتشون وانت أنا سرطري هندما سنفود مال قدم فنورتي جنكارس توكتي سافود قدم بون كناف هندما كينيا مال جدي ورقا بليسا جدو نوف كني أركاتي دور ورقانو يبان نديما توري ورقا غتيتو الرجل جدو بان نديما توري متواقع يوكان مو ورقا انيما غتيتو الرجل جدو بان نديما توري اما غرو ورقا بليسا جدو بان نديما جر مجد امريكا كيس الراسا ان بليسا جدا ما يتنسن مجد امريكا بليسا جدا انيو بليسا بي انيو رغتين انجرو مقام يسوسين سيتيرا دبنا نافتيرا جدا ما أنا بليس جداني هاليلويا يسوع كريستوس قدان آمين كناف جاللي ككوهارات especially جاللي ككوهارا جاللي قتيمة أرجمت جاللي ككوهارا جاللا قتي مالي أرجميد قتي مالي جالتهم تطلع توكو يوم كفلة من نوا كفلة فيني طلع فيني طلع مدان نسعى ستوتانو نسعى ستوتا مالت نمن فيجود أف ككومو فاتي قتي قرقدا باسا بركة كوهارات تجروا كسمتي فيني تولا جد أنا دوكا فيني كوتولا جد أمه جاللي أبامي تجودا ككوهاراتي بركة كومو فات نمني يوكانمو بركة كومو فات سيرتو كنما ببلو كدان هدنو يتسطي يقولاتشو برمكا كوموفا سبلا ما تجرى إسانيس ورّا أرماف سب إسرائيل رجع فدا سب أرماف سب إسرائيل توريكا كوموفا كيسا ورّا أرمات عيساب لتبالو ورّا أرما ورّا جلمان أرما جتشون أنا بستوريبر ورّا جلماني واق أيورا بايزوي أرمستي يودني واق أيورا كاتني ياد واق أيوج أبشني دبي واق أيو كيساباني سبب أدامي واق أيورا فقاتني تران قارو وانت تفرد جرا يا أيمرو هلينا يوكانمو فكينياف نمن درو تواق أيو نمبيكن يروا قد يروا كاوت وادا وليفقل ولي سجدم وليف بريسا وبي وليف دربا وانتن قد هندنو اتفرجيسا وريودة تافمو سيرة تكاومي سير كوني سيرة شان تجرى
seera shantu jira. Seerri uumamaa jira. Seerri Musee jira. Seerri abboonni kurnan jira. Seerri hawaasummaa jira. Warri Yihuudootaa seera kanaan hoogganamaa bulaa turan. Yoo isaan yaada Waaqayyoo irraa kaatan seera kanatu itti farada. Dhalli namaa erga uumame Waaqayyoo yaada yookaan immoo yaada garaa wajjiniin nama uume Waaqayyo. Kanaaf namni gaafa balleessu an Waaqayyoon hin dhageenye jechuun danda'u baruma Kiristoos hin dhufne iyyuu. Maaltu itti farada? Yaa aymroo hilliinaa kan jedhamtu itti farada. Yaada sammuutu itti farada. Sinii galee bara kakuu moofaatti hin hatin, hin sobin, hin ajjeesin, maalin ta'in almost seerri kan kenname yoo xiqqaate 613 kenname keessaa fudhatame seerri Musee immoo kan barsiifamu seera 10tu ture. Isaanis warran amma dubbachaa turedha. Kanaaf dur yeroo waldaa qaxitaadhaatti waldaa galtu isa kana barta. ይሄ ሕግ ለኛ አይደለም የተሰጠው ሴር ኩን kan kenname kan warra Yihuudootaati. Anaaf siif seerri kenname tokkoof tokko duwwaan innis jaalala. Meeyyaati innis jaalala jedha. Anaaf seerri hundumaa caalu jaalalli naaf kennameera jedha. Jaalalaan hin jiraadha jedha. Jaalalaan hin jiraadha jedha. Jaalalaan hin deddeebi'a jedha. Jaalalaan hin ba'ee gala jedha. An Kiristoosiin jaallatameera jedha. Harka keessan ol qabaa raasaa. Maqaama Yesuus Kiristoosiin har'a jaalalli Kiristoos laphee kee qabatee ba'a. Ameen ameen ameen. Min laphee koo qabatee ba'a jaalalli Kiristoos jedha. Jaalalli jiruuf jireenya uumama haaraati. Dhageessanii jaalalli jiruuf jireenya uumama haaraati. Uumama haaraa jechuudha. Eenyu uumamni haaraan? Mee uumamni haaraan kan beeku? Uumama haaraa addis ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው? ኤው namni beeku uumama haaraa ምን ማለት ነው? አዲስ ፍጥረት ማለት uumama haaraa jechuudha. Pileenii tolchuudha. ማል jechuudha? አዲስ ፍጥረት ማለት ክርስቶስ irraa lammaffaa kan dhalate jechuudha. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e inni maalidha? Uumama haaraadha. Inni moofaan darbee inni haaraan maal ta'eera? Achi as ba'eera. Hin beektu ati uumama haaraadha. Namni uumama haaraa ta'uu keessan beektan. Lammaffaa dhalattanii dhugaadha. Uumama haaraadha isin. Namni beektan. Erga akkas ta'e ulfina fuutee galta. Erga akkas ta'e ulfina fuutee galta. Mee jedhaan aduuka erga akkas ta'e ulfina fuudhee gala jedhaa. Jaalalli jiruuf jire yeewlaachuu jaalalli hin jaallanne jennee miti kan jaallannu jireenyi keenya iyyuu jaalala. Hin jaallanne jennee miti kan jaallannu jaallannee miti kan jaallannu maal waan taaneef uumama haaraa waan taaneef yeroo baanu jaalala calaqqisiisna. Yeroo deemnu jaalalatu nurraa calaqqisa. Jaalala nurraa calaqqisa. Jaalala jechuun ofirra caalchisanii Kiristoos gaafa dhufee dhalate biyyi lafaa kun michuu yookaan immoo mijataa isaaf ta'ee miti. Anaaf siin warra dukkana keessa jiru baasuudhaaf. Ameen ameen. የሁላችሁ ፍቅርና በሽታ አንድ አይደለም። ልንገራችሁ ጃለላፍ ዱኩቢ ወሊነርኩ ጃለላፍ ወንቲ ስነራ ኬስ ጅርተን ወሊነርኩ አኩመቲን ጃለተም ተተቲ ሜን ጃለተሜረ ጀዳ አርከ ኬስ ወልቀባ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬት ያደገራ ኬሰኒ በኔር መለፔ ኬስ ሩኩታሜ መቃመ ኢየሱስን ሰዓቲ ከና ጀልቀቤ ያደገራ ኬሰኒ ሃሬሴራ
yaada garaa keessanii haaresseera. Yaada garaa keessanii haaresseera jedheen. Mee yaadni garaa koo haareera jedhaa. Yaadni garaa koo haareera jedhaa. Maqaama Yesuusiin har'a yaadni garaa kee haara'ee jaalala isan siin jechaa jiru kana hubattee baataati. Jaalala isa nama sitti himaa jiru kana hubattee baataati. Namni tokko ganama kana waan jaallatameef lapheensaa, yaadni garaasaa, karoorrisaa, adeemsisaa hundinuu haareffamee gadi ba'a. Ameen, ameen, ameen. Naa dubbisme Yohaannis 13:34. Akka isin wal jaallataniif abboommi aaraa isiniif nan kenna. Ani akkuma isin jaalladhe isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Akka isin wal jaallataniif maalan isinii kenna? Abboommi aaraa isiniif nan kenna. Akka isin wal jaallataniif abboommi haaraa isiniif nan kenna. Ishi. Ani akkuma isin jaalladhe isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Akkuma isin jaalladhe isinoo akka wal jaallataniif isin abboomeera. Isin abboomeera. Akkan isin jaalladhe an maalan godha abboommi haaraa har'aa kaasee maalan godha isiniif dhaabeera. Kana jechuun haaraa inni jedhu kun ከዚህ በፊት ያልተገኘ ከዚህ በፊት ያልተገለጠ ከነድሮ ከነርገም ከነድሮ ከኤከንምቤን ከነድሮ ከንራወን አቦሚ ሃራ እስንፍ ዳቤራ አቱመን ስንጃለጥ እስንስ አከሽን ወልጃለተን እስነን ጎርስ አከማልተ አከን ስንጃለጥ Nana macna keessan jiru ijaan ilaala sin jaalladha jedha. Jaalala Kiristoos sin jaalladha jedhaane. Jedha itti maa. Kiristoos jaalala waan ta'eef jedha. Sin jaalladha jedha. Haleluuyaa. Kiristoos jaalala. Me jedhana duuka Kiristoos jaalala jedha. Me jedhame Kiristoos jaalala jedha. Jedhame dubbadha irra deebi'a Kiristoos jaalala jedha. jedhamas Kiristoos jaalala jedha. Jaalala jechuun maal jechuudha? Addis kidaan seera haaraadha, kakuu haaraadha jaalalli. Jiruuf jireenya uumama haaraati jaalalli. Hin jaallattu yoo ta'e jireenya hin qabdu. Kiristoos si jaallateera. jedha sagalee keessan ol kaasaa Kiristoos na jaallateera jedha. Haleluuyaa. Amma sitti fufiinaa dubbisi. Seera Leewotaa 19:18. Ani Waaqayyoodha. Ati nama akka ofii keetiitti jaalladhu malee ijaa hin baafatiin. Ijoollee saba keetii irrattis haaloo hin qabatiin. Irra deebii. Ani Waaqayyoodha. Ani Waaqayyoodha. Ati nama akka ofii keetiitti jaalladhu malee. Ati nama akka ofii keetiitti jaalladhu malee. Ijaa hin baafatiin. Ijaa hin baafatin. Ijoollee saba keetii. Ijoollee saba keetii. Irrattis haaloo hin qabatiin. Irratti haaloo hin qabatin. Nama irratti maal hin ta'e? Ijaa nama akka maalitti jaalladhu? Akka maalitti jaalladhu? Akka keetti yookaan akka mataa keetti. Malee nama irratti maal hin ta'in? Haaloo hin qabaatin yookaan ijaa baafachuudhaaf hin ka'in. Ijaa baasuun kan eenyuuti? Ijaa baasuun kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Jaalalli ijaa baafachuudhaaf hin ariifatu. Jaalalli hin dhiisa. Jaalalli dhiisuu beeka. Kiristoos utuu fannoo irratti waraanamaa jiru dhiisiif abbaa jedhe. Dhiisiif abbaa. Waan gochaa jiran kana hin beekani maal godhiif dhiisiif. Har'a biyyi lafaa addunyaan kun kan isheen ittiin guuttee jirtu jaalala utuu hin taane jibba. Warri siyaasaa, warri amantii, barataan eenyuyyuu namni jaalala Kiristoos argisiisu hin jiru. Isinittan himan jaalala malee laga ce'uun hin danda'amu. Kiristoos erga nu jaallate
nunis jaalala Kiristoos calaqqisiisuun nurra jiraata. Kiristoos lubbuu erga nuuf laate isinitti meera jaalalli lubbuudha isiniin jedheera. Nama jaallatta yoo ta'e lubbuu kee laattaaf namaaf. Jaalalli gatii hin barbaadu. Al tokkoof isa dhumaa Kiristoos lubbuu kaffaleera. Lubbuudha jaalalli isiniin jedheera. Jaalalli waan nama jaallatteef namni akkasii kaffalu hin barbaadin. Isinitti meera jaallattee jaallatta utuu hin taane Kiristoostu si jaallate kanaaf jaallatta. Dhageessanii jaallattee jaallatta utuu hin taane Kiristoos waan si jaallateef jaallattaati. Kiristoos waan si jaallateef. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Ameen. Mee sagalee keessan ol kaasaa Yesuus guddaadha jedhaa. Dubbadhaa mee Yesuus guddaadha jedhaa. Haleluuyaa. Waaqayyo natti meera namoota baay'ee abaarsan irraa cabsanaan jedhe. Jaalala kan ta'e Kiristoosidha. Kiristoos abaarsan irraa cabsanaan jedhe. Jaalalli hin fixu yookaan jaalalli hin dhumu. Jaalalatti yeroon hin darbu. Dhageessanii jaalalli hin fixu obsan fixu jaalalli. Jaalalli obsan fixu. Jaalalatti yeroon darbu. Expire date hin qabu jaalalli. Jaalalli expire date hin qabu. Jaalalli yeroon ittiin darbu. Jaalalli fagaatee deema. Jaalalli fagaatee deema. Fagaatee deema jechuun itti fufaadha jaalalli. Kiristoosi al tokko duwwaa nu jaallate mini. Al tokko kan inni nu jaallate kan bara baraaf ta'a. Kanaaf jaalalli darbee deema. Ameen jettuusin. Mee jedhaa sagalee ol kaasaa jaalalli darbee deema jedhaa. Dubbadhaa jaalalli darbee deema jedhaa. Jaalalli ol ka'iinsi isaa hin dhumu. Al tokko ol ka'ee al tokko gadi bu'aa min miizanni jaalalaa. Jaalalli miizanni jaalalaa akka itti fufetti jira. Haleluuyaa. Nama jaallatte yoo ta'e dabarsitee laattu. Sababni isaa akkati kanan gooneef Kiristoos dhufe waan ta'eef. Akkati kanan raawwattuuf Kiristoos dhufe waan ta'eef. Mootummaa Waaqayyoo keessa jaalala duwwaatu jira. Ameen jettuusin. Mootummaa Waaqayyoo keessa mootummaa Waaqayyoo mootummaa jaalalaati. Haleluuyaa. Mee jedhaan duukaa mootummaan Waaqayyoo mootummaa jaalalaati jedhaa. mootummaa waaqayyoo mootummaa maaliiti? mootummaa jaalalaati. በፍቅር የተመሰረተች የሁላችሁ mootummaan waaqayyo biyya lafaa kanarratti gaafa nama uumu የራሱን ዓላማ ያደ መታሳ karoora mataasaa biyya lafaa kanarratti calaqqisiisuudhaaf nama uume. Gaafa uumes jaalalaan uume waaqayyo. Akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumna inni jedhe jaalalli keenya inni jiru sun waaqarra lafarratti akka raawwatu akka ta'u. Namni garuu dirree waraanaa samii irratti seexanni kaaseen maal ta'e isinitti fakkaata? Diiyaabiloos gaafa kufu nama ababbalee seexanni mootummaa waaqayyoo keessaa nama baase. Jechuun jaalala waaqayyoo keessaa nama baase. Namnis diina waaqayyoo ta'e. Diina waaqayyoo ta'e namni. Jaalala waaqayyoo isaaf qabu kana maal godhe? Hin gane. Addaamii fi Hewaanin waaqayyoo gannata Eden keessa gaafa kaa'u wanta waaqayyoo irraa nyaatnaa jedhe fedha mataa isaaniin mirga mataa isaatiin mirga waaqayyoo kenneefiitiin cabsanii ba'anii qullaa ta'anii hin dhokatanii inni jedhu kun jaalala waaqayyoo keessaa ba'anii jechuudha. Isinii galee namni jaalala waaqayyoo keessaa gaafa ba'u qullaa ta'a hin dhokataa. Yeroo galgalaa yeroo lafti qabbanaa'utti waaqayyo miilli isaa yookaan immoo soqosaa miilla isaatiin gannata Eden keessa adeemuu hin dhageessisaa ture jedhaan. Soqosaan miilla waaqayyoo Addaamii fi Hewaan garuu dhokatanii turan. Maal waan godhaniif? Jaalala waaqayyoo keessaa waan ba'aniif. Namni hin jaallanne hin baqata. Hin baqatan Addaamii fi Hewaan. Hin baqatan jechuun fuula waaqayyoo dura sokkan jechuudha. Dhufee sagalee guddaadhaan Addaam eessa jirtattiin jedhe waaqayyo. Anuu qullaa koon ta'e maalan ta'e sin dhokadhe maaliif sin sodaadhe maaliif jaalala kee keessaan ba'e.
namni jaalala waaqayyoo keessa hin jirre qullaadha sinitti meera mootummaan waaqayyoo gaafa sanaa kaasee hin cabe jaalalli waaqayyoo biyya lafaa irra ture sun ol fudhatame gara samiitti sassaabame mootummaa cabe kana waaqayyo ijaaruudhaaf ilma isaa Kiristoos Iyesuusiin gara biyya lafaatti erge ilmi isaa inni jaallatamaan inni hundumaa gochuu danda'u Kiristoos waaqayyo keessaa bahee dhufe anatu jaalala isaa ol dhufe kana namni sanurraa adda baase kana dhaqeen walitti deebisa maalan godha walitti deebisa inaar araaran godhade waaqayyo araaran godhade kanaaf yaada waaqayyo keessaa bahee dhufe Kiristoos yaada waaqayyo keessaa bahee dhufe biyya lafaa kana irratti warra badananaaf siin barbaade karaa maalii karaa jaalalaa ati jaallatamteetta annageen harka keessarraa isaan jaallatameera jedha mee yaadame jaallatamuu keessan beektu jaallatamuu keenya beektu jaallatamuun keenya du'arraa nu baraare haleluuyaa dhiphinarraa nu baraare jaallatamuun keenya abaarsarraa nu baraare jaallatamuun keenya harka keessan ol qabaa maqaa Yesuusiin jaallatamtee waan jirtuuf har'a waanati barbaaddu kamiin iyyuu fuutee galtaarra jaalala Kiristoos keessa waan jirtuuf onnee Kiristoos keessa waan jirtuuf laphee Kiristoos yaada Kiristoos keessa waan jirtuuf wantiti barbaaddu kamiyyuu har'a hin hanqatu harka kee galan jedhan sababni isaa ati jaallatamteetta ati mucaa waaqayyooti akkuma jaalalleen tokko jaalalleesaa baasii barbaachisu hundumaa baasee fuudhu atis baasiin sii barbaachisu siif kaffalameera baasin barbaachisu maal ta'eera kaffalameera gatiin kee kaffalameera Kiristoos sii gochuudhaaf baasii kan biraa ganaanaa baasatteen eegin yaulle sittanima fayyuu kee duwwaatu ga'aadha namni ergii fayyee wanta isaaf barbaachisu kamiin iyyuu hin dhabu namni ergii fayyee fayyiteetta miti uumama haaraadha miti uumama haaraadha miti isin fayyitaniittu miti har'a waan si ija keetu banama har'a jaalala kana hubatta yaanni garaa kee hin banama yaullachu fayyuuniif yaanni garaa madaanna yaullachu fayyuuniif yaanni garaa namoonni baay'een fayyaniiru yaanni garaa isaanii garuu hin haarofne yaadi garaa isaanii cufamee jira fayyitaniittu waldaa keessa jirta yaanni garaa kee garuu hin banamne har'a yaada garaa kee hin bana Kiristoosii wajjin wal argitee baataate yaada garaa kee hin bana har'a eenyummaa isa si keessa jiru isa Kiristoosii wajjin walitti si fidu sanan bana har'a yaanni garaa kee gaafa haareffamu yaanni garaa kee gaafa banamu eessa akka jirtu barta eenyu akkasii du'ee barta eessa akka jirtu eessa akka dhufte barta amma ganama kana maqaama Yesuusii yaada garaa kee haaresseera mee wal ilaalaa eessa akka jirtu bartee baata jedha ittimaa bartee baata jedha jaalalli Kiristoos maal akkasii ta'ee bartaa jedha kanaaf waan haaraa fuutee baata jedha namni waan haaraa fuudhee barbaadu amma yaada garaa kee haaresseeraan kana booddee afuurri si keessa jiru akka kaleessa dheengaddaatti ribxeen teessu jaalala Kiristoos maal akka ta'e adda baaftee beektan jedheen jaalalli Kiristoos baay'isawee namni jaalalli Kiristoos qabee calliseen taa'u ዝም ብሎ አይቀመጥም ይዘምራል ይናገራል ስለ ክርስቶስ ህንዱበታ ኢኖዴሳ namni jaalalli qabu calliseen taa'u bar ni galee calliseen taa'u namni jaalalli qabe tokko keessan ganama kana jaalala Kiristoostu qabee ba'an jedheen yeroo karaarra deemtu wa'ee Kiristoos haasofta akka nama maraatee taata yeroo baatu akka nama maraatee taata maal haasofta fayyamaa haasaa deemta sababni isaa wa'ee Kiristoos haasofta maqaama Yesuusiin sirratti lafaan dheeraa ከዛሬ ጀምሮ የክርስቶስን ፍቅር ብቻ ትናገራለህ የማንም ፍቅር አይደለም ስለ ኑሮ ውድነት አይደለም የምታወራው ስለ ኮንዲሽን ወይ ሐላ ሐሳን ደም ተከነ ቦዴ ሐል የከስተ ድሬኛ ተከስተ ሄምኛኤ
ol ka'e gad bu'e waraana jira lafa jira koronaa baay'atee dhukkuba sana ta'e kaasaan deemtu maalaasuuf tabeettaa kana booddee Kiristoos naa du'eera anarraa kaasee uumama haaraadha ani bilisa jireenyi koo nagaadha ani nagaan qaba namootaaf iyyuu nagaan lallabachaa deemta afura kana sirratti lafaan dha'eera. namni jaalalli Kiristoos qabe basiqiq ayinoorim. Isinitti immoo jaalalli Kiristoos dhugumaan si keessa jiraatee nam baqa gusqulettee hin deemtu ati shimqiqqattee hin deemtu ati jaalalli Kiristoos keessa jiraatee naan silalee naa nagaraa taawaraam jaalalli Kiristoos keessa jiraatee jennan jaalalli Kiristoos qabe isa kana har'a laphee keetti fe'eeraan har'a sooftiweeriin namoota baay'ee jaalala Kiristoosiin guutee ba'an jedheen. jaalala Kiristoosiin ila kana booddee softweerii si keessa jiru waan biraa baasee mul'isu waan biraan faarfatu jaalala Kiristoos duwwaa yeroo baatu jaalala Kiristoos yeroo galtu jaalala Kiristoos sila Kiristoos ፍቅር ብቻ ታወራለህ ያ ነገር ሁሉም ነገር ትረሳዋለህ namni jaalala Kiristoos haasawaan hundumaa irraanfata በር waan hundumaa irraanfata rakkina irraanfata dhukkuba irraanfata gadadoo irraanfata waan hundumaa irraanfata haala irraanfata waca irraanfata dhiphina irraanfata beela irraanfata har'a isa kanan jireenya kee irratti fe'aga har'an isa kana yaada garaa kee irratti fe'anila kana booddee biyya kana keessatti isinittan himaan waan bira haasawuun hin hafa xinnaanis guddaanis jaalala Kiristoos haasa'a anaaf Kiristoos du'e anaaf Kiristoos du'eera Kiristoos yaada Waaqayyo abbaa keessaa ba'ee dhufeera Kiristoos biyya lafaarra dhufeera sittan hima harkisni kee of kee Kiristoosin harkisee biyya lafaatti fide waan biraa miti bar sidii galee Kiristoosin kan fide waan biraa miti jaalala koof keedha jaalala koof kee harkisa jaalala keenyaatu fide Kiristoosin harkisa jaalalaatu fide waaqa miti Kiristoos waaqa utuu ta'ee jiru anaaf situ dhiphate anaaf situ rakkate anaaf si harkaa karaan bade anaaf situ yaaddoo keessa gale anaaf situ du'atti adeemaa jira Kiristoos anatu dhaqaa jedhee dhufe yeroon akkasiniin jedhu salphaa isinitti fakkaachuu danda'a anatu dhaqa sittani mar iddoo dhukkubitti fe'amee jirutti jaalala Kiristoos fe'i sinii galee mimoorii dhukkubitti fe'amee jiru sanatti jaalala Kiristoos fe'i isa balleessi dileet godhi balleessisa jaalala Kiristoos itti fe'i ameen jaalala Kiristoos itti fe'i jaalala Kiristoos itti guuti iddoo rakkinaa iddoo gadadoo iddoo dhiphinaa iddoo waan biraa sanatti jaalala Kiristoos fe'i itti fe'amee ni jaalladhaa Kiristoosin Yesuusin jaalala Kiristoos isin qabu ni jaalladhaa mee Yesuusin jaalala Kiristoos isin qabu Yesuusaa Kiristoos kana haleluuyaa Yesuusaa mee ni jaalladhaa jaallachaa jirtu mee akkamitti jaallattu የሁላችሁ ጃለለ ክርስቶስ የሮ ወልዳ ዱፍኑ ዱዋ ሚቲቤ የሮ ከራዴምኑ ሰከነመ መራቴ ክርስቶስ የሮ ረፍኑ ሰከነመ መራቴ ክርስቶስ ዩቴኙስ ክርስቶስ ዩኛኑስ ክርስቶስ የዱኑስ ክርስቶስ ለከፈሙ ቤቱ ራካሴ ጃለለ ክርስቶስን ስለከፈራን ለከፈሙ ቤቱ መቃመ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬትን ጃለለ ክርስቶስ ለከፈማ መቃመ ኢየሱስን ማይወፍረ ለከፉስ ለተርከራን እስኒ ገላንጅሩ መቃመ ኢየሱስን ሃሌሉያ አሜን አሜን ጆረፍቲ ጃለለ ክርስቶስ ብቻ ጆቴስ ጃለለ ክርስቶስ ብቻ ስለሱ ብቻ በቃ ዮካተ ዮገልተ ዮባት ዮገል ባይዞይ ነምኒ ማራቴ ኦፍ ቤካ በቃ ይሩቴሱ ክርስቶስ
abalu maaltu lakkafe jettanii beektanii inuma haasaa qobaa sidii galee daandiirra yeroo deemuun haasaa namni lakkafe maqaa Yesuusiin ammayyuu jaalala kanaan qabamaa jaalala Kiristoos bicha barinni Waaqayyoon ta'etu jiru jaalala koof jaalala kee lakkafee fidee bariisa bar maqaan fuunee bar Kiristoos gaafa dhufe sidii galee Kiristoos qullaa fannifamee bee Kiristoos qullaa fannifamee jaalala akkas Kiristoos gaafa fannifame isinittani maan gaafa fannifame isinittim gaafa Kiristoos fannifame iddoo mootonni jiranitti aangawoonni iddoo jiranitti ajajaa waraanaa iddoo jirutti ajajaan biyyaa iddoo jirutti barsiisonni seera ajajoonni amantii iddoo jiranitti qullaa isaa fannisanii hin qaanofne bar hin qaanofne anaaf siin fayyisuudhaaf harka keessan ol qabaa maqaama Yesuusin har'aa kaasee jaalala Kiristoos laphee keessan booji'eeraan mee jaalala Kiristoosin lapheen koo booji'ameera jedha haleluuyaa bayzewi jaalala Kiristoos isa dhugaa keessa galtanii jennaan waan hundinuu isiniif mijataadha minaaf mijataadha jedha haleluuyaa jaalalli amala Waaqayyoo isa jiraataati mana Waaqayyoo amala Waaqayyoo keessa jaalala malee hin argitan fiqar bicha bayzewi jaalala ni jedhu kun Waaqayyoo jaalala ni jedhu God is love isa jedhan duwwaa miti bar jettanii beektu miti God is love Waaqayyoo jaalala sirbitoota irratti intini sirbatootaa tokko irratti God is love jedhee jira jaalalli amala Waaqayyooti amala Waaqayyoo keessaa inni guddaan iddoo guddaa qabatee kan jiru jaalala amala Waaqayyoo keessaa inni guddaan iddoo olaanaan jaalala haleluuyaa kanaaf amala isaa kana eenyu balleessuu hin danda'u baduus hin danda'u amala Waaqayyoo kana eenyu balleessuu baduus hin danda'u mee hin badu jedhaanii si keessaa sarraa kaasee jaalalli Kiristoos hin badu abeen mina keessaa hin badu jedhaa jaalalli hin badu jedhaa jaalalli Kiristoos har'aa kaasee isin keessaa hin dhibamu ameen Yesuus Kiristoos guddaadha ameen Yesuus guddaadha kanaaf jaalalli hin badu laphee namootaaf yaada namootaa keessaa jaalalli hin badu afuura kee keessaa jaalalli Kiristoos hin badu yaada kee keessaa jaalalli Kiristoos hin badu maqaama Yesuus Kiristoosiin amma eebba haaraaf ulfina haaraa isinitti feera har'aa kaasee erga jaalalli Kiristoosin jijjiiramu amala Waaqayyooti erga ta'e har'aa kaasee laphee keetti fe'ameera akka inni sitti qabatee hafuuf immoo siifan kadhadhaa yaanni garaa kee akka haareffamuuf siifan kadhadhaa eebbaaf ulfina haaraa fuutee galtaati ameen mee jedhaan dukkaa eebbaaf ulfina haaraa fuudheen gala jedha namni eebba fuudhee ba'uu barbaadu eebbinni guddaan jaalala fuutee baata jaalala keessa waan hundumaatu jira eebba haaraa fuutee galta ameen mee jaalala keessa waan hundumaatu jira jedha jaalalli waan hundumaa qabatee jira anni kakuu moofaa keessatti barreeffame hundinuu jaalalaan walitti qabate kakuu moofaa keessa kan jiru hundinuu jaalalaan walitti qabate kanaaf jaalalli ulfina qaba jaalalli eebba qaba jaalalli in ariifatu jaalalli in jarjaru jaalalli dhiifama qaba jaalalli nagaa qaba jaalalli karaa haaraa qaba jaalalli balbala bana ameen jaalalli balbala bana jaalalli kan namni yaadeen beenne godha ameen maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin waan haaraa godheera harka keessan ol qabaa maqaama Yesuus Kiristoosin ulfinaa gara ulfinaatti darbineerra warri dhukkubsattan jaalala kanaan fayyitu amma jaalala kanaan fayyita amma warri dhukkubsattan harka ol qabaa dhukkubaa kan jirtan dhukkubsachaa kan jirtan kaasa harka keessan jaalala kanaan bilisa baataniitu jaalala Kiristoosin ati bilisa baateetta